Artistiin sagalee kiiloolee fi onneen leencaa dubbii haqaa fi quuqqaa saba isaa dubbachuun kan jaallatu artistii Ittiiqaa Tafarii yeroo ammaas sirba qeenxee Oromummaa jedhu uummata Oromoof gumaacheera. Akkasumas yaada artistoota Oromoo wal'ee kanarratti qindeessinee isiniif dhufneerra. Akkam jirtu hordoftoonni eebbaa broadcasting warreen maatii keenyan ta'in ammuma subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa komentii jalatti yaadaaf qabdannuuf ka'a share gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisa. Artistii Ittiiqaa Tafarii yeroo diddaa gabrummaa master pilaanii sana uummata Oromoo irraa acuuccaa fi dhoskaan ture sana sagalee isa kiiloolee sanaan walloloo fi yeedaloon dabaalee daqiiqaa muraasa keessatti dhugaa saba isaa dubbattee addunyaatti dhageessisuu nama dandeedha. Haa ta'u malee mootummaa bara sanaatiin hidhaa fi reebicha amaatu isa mudachaa tureera. Garuu artistii Ittiiqaa Tafarii hidhaa fi reebicha sodaatee dhugaa saba isaa takkuu tokkollee hin dabsine sanuu itti caale malee. Artistii Ittiiqaa Tafarii yoo dhaabbatu kan dhaabbanni isaa irraa tolu, yoo deemu kan onnee namaa booji'u, yoo dubbatu kan dubbiin isaa tolu, kan sagaleen kiiloolee gurra namaa harkisu, kan onneen leencaa kan sodaa hin dheessine, gochaa fi jecha namaa kan qalbeeffatu hubataa namaadha. Artistii Ittiiqaa Tafarii egaa uummata Oromoo birattis hedduu jaallatama, kabajaa fi dhageettii guddaas qaba. Yeroo jalqabaa albeema isaa eebbisiisu uummanni Oromoo jaalalaa fi kabaja qabuu fi jecha waadaa qabsaa'aa artistii eebbisaa addunyaa Ittiiqaan galmagaa jedhee harka kaa'eera. Egaa artistii Ittiiqaa Tafarii yeroo diddaa gabrummaa master pilaanii sana sirba Saaqisaanqaa jedhuun erga hedduu dabarfateera. Keessumatti immoo jaallatamummaa fudhatama guddaas argate. Walleen sun jijjiirama amma dhufeera jedhamuuf galtee guddaa ta'eera. Walaloo fi yeedaloon qindaa'ee viidiyoon dabaalamee isaa immoo daran nama boojeera. Keessumaa immoo dhugaa saba Oromoo yeroo sana dhokatee turee fi dararama irra ga'aa jiru kan ibsedha. Daqiiqaa 5 gidduutti addunyaatti akka Oromoo agarsiisuu danda'eera. Egaa yeroo ammaattis artistii Ittiiqaa Tafarii waggoota muraasaa booda sirba haaraa qabatee uummata isaa jaallatuuf dhufeera. Walleen Oromummaa jedhu kunis ogeeyyii muuziqaatti biratti hedduu kan jaallatamedha. Artistoonni Oromoos warreen bebbeekamoon kanarratti yaada guddaa qabatanii as ba'aa jiru. Itti aansuudhaan walaleessaa beekamaa fi jaallatamaa Waloola Qanii Aagaa akkas jechuudhaan toora feesbuukii isaa gubbaarratti akeekeera. Oromummaa hiriyaa gaarii Ittiiqaa Tafarii baga milkooftee jechuudhaan kabajaa fi jaalala artistii kanaaf qabu dubbateera. Itti aansuudhaan immoo abbaa kitaabota hedduu ta'uu kan danda'e Lalisaa Indiris Adam akkas jechuudhaan dubbateera. Oromummaa weellisaa Ittiiqaa Tafarii hojii ajaa'ibaatiin dhufaa jira jechuudhaan hawwiitiin akka eegaa jiru nuuf himee jira. Itti aansuudhaan weellisaa beekamaa fi jaallatamaa Sabboonaa Tafarraa wallee dammaskituu onnee Oromoo keessaa hin baane Ittiiqaa Tafarii baay'ee yeroo itti si dinqisiifadhudha. Sabni Oromoo baay'ee si jaallata. Aadaa sirraa mul'atu, seenaa sirraa mul'atuun baga nagaan dhufte jechuudhaan kabajaa fi jaalala artistii kanaaf qabu dubbateera. Itti aansuudhaan immoo sirbuma kanaa fi daanekteera ta'uu kan danda'e Leencoo Fiqiruu Qanaa akkas jechuudhaan toora feesbuukii isaa gubbaarratti akeekeera. Oromummaa sirba afaan Oromoo haaraa Ittiiqaa Tafarii Oromummaa jedhu isin biraan goof qophii xumurree jirra. Akka jaallattan abdii guutuu qabna jechuudhaan akka uummanni isaa abdiitiin isa eeggatu nuuf himeera. Itti aansuudhaan dhiyeenya kana sirba Jamaree jedhuun kan beekamu artistii Keeyol Nagaasaa toora feesbuukii isaa gubbaarratti innis akkas jechuudhaan nuuf gabaaseera. Obboleessa koo qaalii artistii Ittiiqaa Tafarii hojii ajaa'ibaa mata dureen isaa Oromummaa jedhu qabatee dhufaa jira. Baga milkoofte obboleessa koo qaalii
anaa dhufu jechuudhaan toora Facebook isaarratti nuuf akeekeera. Itti aansuudhaan immoo artistiin Ittiiqaa Tafarii kun toora Facebook isaa gubbaarratti akkas jechuudhaan dubbateera. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota uummata Oromoo, ani barfataan keessan wallee koo haaraa Oromummaa jedhu viidiyoodhaan isin biraan ga'uu fi qophii xumureen jira. Isin jalaa fagaachuu koof dhiifama isiniin jechuudhaan toora Facebook isaa gubbaarratti innillee akka nu jalaa balfatee jiru dhiifama nu gaafateera. Nutis gama keenyaan Rabbi umurii keenuuf haa dheeressuu leenca keenya. Galatoomi artistii Ittiiqaa Tafarii jennaan. Qopheessee qindeessee kan sin faana ture an Eebbisaa Taakkalaati. Waan na faana turtaniif guddaa galatooma.